Firee isaa irraa firfiriin qophaa'ee ni nyaatama. Magaalaa tokko tokkotti immoo dhugaatiidhaaf bassoo waliin urgufamee qophaa'ee mana nyaataa tokko tokkotti ni dhugama. Hedduun keenya akka waan faayidaa qabuutti hin beeknu. Talbaa. Fireen xixiqqoon kun soorata madaalamaa akka of keessaa qabu meeqa keenyatu beeka? Akkam jirtu hordoftoota keenya, nagaa keenyas hin daganne. Kun yeroo fayyaa keessanii. Viidiyoo keenya irraatiin faayidaa talbaan fayyaa keenyaaf qabu akkamitti akka fayyadamnu waliin ilaalla. Hanga dhumaatti nu waliin tura. Talbaan akkuma armaan olitti kaasuuf yaalle fireen hammaan xiqqoo haa ta'u malee faayidaan inni fayyaaf qabu garuu hamma hanga isaan olidha. Talbaan onnee keenyaaf akkasumas sirra bulnaa'insa nyaataaf faayidaa olaanaa qaba. Talbaan maali? Fireen talbaa muka talbaa irraa kan argamu yoo ta'u faayibarii kan of keessaa qabu ta'ee soorataaf waggoota 6,000 oliif oomishamaa tureera. Ammas oomishamaa jira. Firiin kun halluu warqii kan qabu ta'ee fooliin isaa kan baay'ee namatti toludha. Fireen talbaa albuudota armaan gadiin kan badhaadhedha. Isaanis 1. Omeegaa 3 faatti asiidii 2. Faayibarii 3. Liigaaninii yookiin immoo koompaawundii biqiltuu amaloksidaantummaa of keessaa qabu. Dabalataanis vaayitaaminotaa fi albuudota kan akka maagnijeemii, mangaaneezii fi vaayitaamin B1tiin kan badhaadhedha. Talbaan kan sooratamu akka waliigalaatti daakuudhaanii fi zayita isaati. Garuu albuudota irra jiru bal'inaan fayyadamuuf daakanii fayyadamuun filatamaadha. Akka waliigalaatti yoo fayyadamne bullaa'insaa fi faayidaa irraa argachuu qabnu osoo irraa hin argatiin darbuu danda'a. Talbaan faayidaalee olaanaa armaan olitti tuquuf yaalle nuuf kenna. Isaanis 1. Fayyaa onneef. Fireen talbaa alfaa leenoolik asiidii omeegaa 3 biqiloota irraa argaman kan dalagaa onneetiif gargaaru olaanaa waan of keessaa qabuuf akka qorannoon ibsutti dhiibbaa dhiigaa hir'isuuf, koolesteroolii hir'isuu fi yeroo tokko tokko dhibee ooriyuu qaamaa ittisuu keessatti faayidaa olaanaa qaba. 2. Sirna bullaa'insa nyaataaf. Faayibariin talbaa keessatti argamu gogiinsa garaa laaffisuu keessatti sirna xuraawaa dhabamsiisuu irratti gahee olaanaa qaba. Fayyaa mar'ummaan furdaa fi mijaa'insa sirna bullaa'insa soorataa keessatti gahee olaanaa qaba. 3. Amma sukkaaraa qaama keessa jiru sirreessuu. Talbaan sirna bullaa'insa nyaataa to'achuun madaallii sukkaaraa dhiiga keenya keessa jiru to'ata. Kun immoo namoota dhibee sukkaaraa sadarkaa 2ffaa qabaniif gaariidha. 4. Ulfaatina to'achuuf. Faayibariin amaloota yeroo nyaata nyaannu akka waan quufnee nutti dhaga'amu waan qabaniif xiqqoo akka soorannuu fi uumamaan ulfaatina keenya akka to'annuuf nu gargaara. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya, talbaan maal akka ta'ee fi faayidaa inni qaamaaf qabu waliin ilaalleerra. Waan nu wajjin jirtaniif galatooma. Amma immoo akkamitti qopheessinee akka fayyadamnu waliin ilaalla. Faayidaa sirrii talbaa irraa argachuuf haala armaan gadii kanaan qopheessinee fayyadamuun gaariidha. Isaanis 1. Daakuu. Daakuudhaaf mooyyee bunaa yookiin maashinii buna daaku fayyadamuun daakuu. Achiin booda oksidaantummaa hir'isuuf akka qilleensa hin seensifne saamsinee firiijii yookiin immoo qorrisiistuu keessa kaa'uun yeroo barbaadne hanga maankaa 2 fayyadamuu. 2. Zayita talbaa. Zayita talbaa salaaxaa irratti dabaluun soorataaf oolchuun filatamaadha malee ittoo waliin hojjechuun pirootiiniin irraa argamu malu ibiddaan baduu danda'a. 3. Bishaan keessa tursiisuu. Firee talbaa bishaan keessa sa'aatii muraasa tursiisuudhaan amma inni akka waan jeelii fakkaatu godhatutti tursuun fayyadamuun bakka killee ni bu'a jedhamee amanama. Ogeessonni soorataa guyyaatti maankaa 1 hanga 2 talbaa daakame fayyadamuun gaariidha jedhanii ni gorsu. Talbaa fayyadamuun namoota tokko tokkoof gaarii haa ta'u malee namoota tokko tokko immoo garaa bokoksuu waan danda'uuf suuta itti baruun gaariidha. Sirna bulnaa'insa soorataa keenyaa keessatti faayibariin haala gaariin akka deemuuf bishaan baay'isanii dhuguun filatamaadha. Kun qophii keenya talbaa irratti isiniif qopheessinedha. Maankaa 1 ciree keessanitti dabaluun jijjiirama jiru ilaala. Viidiyoo kana yoo jaallattan laayik godhaa, hiriyoota keessaniif qoodaa. Yeroo fayyaa sabiskiraayib gochuun odeeffannoon keenya biroo akka dursee isin bira ga'u godhaa. Talbaa fayyadamuun gaariidha. Muuxannoo qabdan koomentii jalatti nuuf qoodaa. Waan daawwattaniif galatooma. Fayyaan labiina, fayyaan faaya. Torbee gaarii isiniif hawwina.